والتجيسا كان فشلس أبا غدا واجرت ديامه كان دورسيسه نور غرغارس كان دورسيسه أبوتي كبينيا غرغارس دورسيسا تران ورّي موتومات اللين ساني أسيس يرو من قدون غرا ولا غاديمن وسو من قدون نما دبيسو ديمن بره هنگاين من قدون ديبيا اسم بيتو دني جاي سودا چيزا تران erga من قدون achi ganin kejiba media dan dabarsani من قدون tumamte samamte jecha turan isinitti mu oromo mootummaa kana keessa araarri oromoo keessa akka hin buune ka barbaadu sirna haaromsaa amma deemu kana keessa kan jiru wayyaaneef dalagaaf shayxana biraatiifuu kan hin beeyne jira jechu kanaaf kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galuwan walii galteen kan jiru adda bilisummaa uummata bodaa ulfaatiiti mootummaa naannoo oromiyaa jidduutti amala itti ta'eet sharri wayyaaneen lafa keetti keessa ba'u dideeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seenuu hin qabu. Aki goonu Oromoo dubbiin dheeressinu hin tuttuullu dhugaa walitti himnee addaan galla. Ji'a 8 yeroo kanatti silaan warra filannoof qophoofna. Yeroo kanatti har'a qabeenya afaan wayyaaneetii hambifne xiqqoo sanarratti akkamitti misoomsunetti hojjenna. Amma wanni ta'u obbo Daawudilleen ajaja haa dabarsu. warri mootummalleen kijibduuf keessaa baasanii warra waliin udhaa'uuf keessaa baasanii waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoof gadi bahe namni na bira jiru kun ajajaa waraana turan jechuudha hedduu warri as keessa jiru obbo Dhugaasaa dabalatee waraana turan jechuudha ijoollee har'a jiran kan qofa miti warra jiran kana kabajaa isaanii malu itti godhanii mooraatti galchanii leenjiin barbaachisaa kennameefi waraanni kun humna nageenya Oromiyaatti akka makamu akkuma gaafa dura walii galan ammas waadaa san haaromsuu qaban kanuma ka ta'uu qaba jaran kana alatti